قاعد مالي بسم الله الرحمن الرحيم إنسان أستاذ أنس إنشار شيخ جمال برونشار فكس يا أبو أستاذ أنس أستاذ نجاش afaan intala wasaka kana isintu ustaada buuse keessaa fuudha dafaati akka gaafa dura obboleetti keenya jettanii iyyaa turtan har'a gizeesin foon ulamaa nyaattu keessaa buusa afaan sidhaati saree ofii abbaatu hidhata maraattoo ton taane saree yaa kan ulamoota waajettu arrabaan foon ulamaa nyaatte beeki summii qaba namni ulamaatu gahee foon ulamaa summiidha nyaatteena jambaatu jedhe raayyaan ustaaz ibsaan takka hawaasi karataniin beekan kadhattuu jettee rabsite miti gaafuma duraatu ustaaz ibsaan bakka taanitti hidhatan nama akka Anas Muhammad nama akka Najjaashitti hidhachuu balleessan gaafa duraa silaa jechi jedhamu qabu mee shamara muslimaa ustaaz ibsaatti heerumtu jedhanii gaafachuu qaban malee shamara Harargee jechuun duraanuu gandummaan shamara Harargee jedhameef awwaatti Nasraan silaa shamara muslimaa shamara mu'minaa jedhamtee Nasraan maqaa ittiin awwaattu hin qabdu gaafuma duraa dogongora hojjetan ijoolleen kun lamaan akkuma gaafa sana dogongora hojjetanitti har'allee afaan ustaadaa keessaa afaan saree keessaa ustaada fuudha galgalaa ganama baate arrabsaa jirte jechuudha Nasraan yoo isin hin dhaabbanne ustaada irratti walli sun hin jirtu keessattuu daa'ii keenya jaallatamaa kabajamaa ustaad ibsaa irratti Hasan irratti qaldiin taphni girgiriin hin jirtu Nasraa likkiyaan keessatti himneetiyyi nama keessaa si galchina jechuudha yaa harmallitti hay bar gurbaan kan kee godina Harargee bahaa keessa jira bar baabbilee magaalaa jedhamtu keessa dhagi barsiifadhu najasa afaan maaliitiin ustaada arrabsita nanga'u anaa fi ustaad ibsaa walitti madaalinaa anaa fi kadhattuu walitti madaalinaa akkamitti akkas jette mee dhaggeeffadhaa viidiyoo kana Oromoo irraa waa eeggachuu malee nama kanaatiin na waliin qixxeessinaan afaan Oromoo isinitti himeetiin jira okay kadhattanii nama fuusiftan nama kadhattanii dukkaana bantaniif nama kadhattanii mana jaartaniif nama kadhattanii viizaa bittaniif ati hundayyuu kadhattee dhabdee jechuudha ustaaz ibsaana fuudhi ustaaz ibsaana fuudhi ustaaz ibsaana fuudhi jettanii fuudhamiti rabbiin si haa fuudhu ammallee ustaaza xiqqeessitee rabbiin si haa xiqqeessu jechuudha waan kana ni fokkifne wallahi hin salphanne hay namni guyyaa gammachuu isaatiin gaddeetti ufifte bara ansinumayyuu ustaad ibsaan mee maal Nasraa fuudhan namni kun maali jedhee nama fuudhan beetu talti namni kan inni si fuudhuuf bara ilmaanii fi malee bar biriidha jedhee sin fuudhu malee paapee kamtii gati jechee sin fuudhu bar hay Awurooppaa fi Ameerikaa jiraatteef sin fuudhu namni ilmaaniif si fuudha ilmoo akkamii deessaatiin taloo najasa kakatii deessee hawaasaa rakkisuufi waan jettee sheeka kana arrabsite silaa dhaggeeffatanii an dadhabetan viidiyoo xiqqaa kana isinii fide waan hin jedhiin hin qabdu sigale mee darasaan yookaan ulamaan sheekotiin keessattuu Anas Muhammadii fi Najjaash warri gaafa duraan Nasraa fuutanii abshirni argatta ati rabbumatti deebi'i ati numa toobbadhu jettanii iyyaa turtan kottaa dhowwaa intala kana isinii wajjin hariiroo qabdii isin nyaachisaa turte maallaqa ustaad ibsaa heerumuu dhaatte ustaad ibsaa jala fiiddee dadhabdee karaan itti cufamnaan amma arrabsoo jammarte gaafa duraa abshir isintu jedhaa tureeni kottaa irraa dhowwaa jechi isin jedhaa jirtu jecha daa'iidhaan jedhamu miti jecha nama islaamaa takkaan illee jedhamu miti jecha fokkuuti jecha aybiiti dhowwaa hin dhowwitanii intala keenya yaa jirtan gaafa duraa siluma ustaad ibsaa heerumuudhaaf wanti gaafatamu Jimmaa Harargee Arsii osoo hin taane muumintittiidha jedhamtee gaafatamuu qabdi malee gandummaa akkanaa kana gandatti gadi galchitanii har'a kunoo salphistanii ofiifis salphataa jirtan salphina guddaadha kun Harargee keessa namni ustaad ibsaa madaalu meeqaatamii meeqa jira silaa ustaad ibsaa kan Harargeedhaa fuudhu ta'es Nasraa osoo hin taane ijoollee meeqa jirti markaza garaagaraa markaza Bilaal bakkoota garaagaraa keessa shamaroota abbaadiin ilmaan diin oomishuu dandeessu fakkeenyaaf intalti Raayyaa Abbaa Maccaa warra Harargeeti yaa Harargee geeti shamara babbareedu jirti shamara aqlii qabdu hedduu jirti kan akka Nasraa kan ammoo guddus badiin kan barandaatti guddatte jiraachuu malti garuu asirratti wanni isiniin jechuu qabu wanti Nasraa qabuu danda'u har'a ijoollee Harargeeti yoo Harargeera guddatte Oromoodha yoo Oromoodha guddatte biyya siin jirtutti seeraan akkasiin ustaada irraa afaan si qabattu koominitiin biyya sana jiru akka irratti hojjetu abdii guddaa qabna jechuudha maaliifi bakki kun agartee nama kan kee nama nu keessaa guddataa jiru amma fakkeenyaaf mee saboota biraa Somaaleedhaa daa'ii yookaan ulamaa si arrabsitu agartanitti tan
Amaaraa arrabsitu agartanii, Tigree arrabsitu agartanii, saboota biraa tan nama isaanii arrabsan agartanii Oromoo qofittiitu akka sareetti of jala nyaatti jechuudha. Nasra irraa taa'ii siluma siin madaalanii bakki keessan tokko miti, keeziin keessan tokko miti, ati akkasii isaan akkasii hin danda'amu siluma waan yaadamu miti, manaamaan illee waan ta'u miti. Gaafa duraatis situ nan jaalladha jedhee ijaa ture kanarra arrabsaa jiru si'i gaafa nan jaalladha jedhaa turtes waa siin hin jenne garuu akka ati arrabsitu immoo har'a sitti hin deebinu nuti. Yaa sitti hin deebinu tasgabbaa'i adabadhu afaan kee qollofadhu gattaa'i nama barbaadde abbaa barbaadde ijoollee barandaa galtu bitadhu malee ustaadii bitaa bitachuudhaaf gatii isaanii qaaliidha. Ustaadii bitaa bitachuun maallaqaan bitachuu hin danda'amu. Ustaadii bitaa bitachuudhaaf imaana qabaachuu qabda, akhlaaqa qabaachuu qabda, adaba qabaachuu qabda, tarbiyaa islaamaa irratti guddachuudha qabda sin jechuu barbaada. Namni yoo gaafatan laa ilaaha illallah maanaa siin beenne, namni guyyaa takka rabbii gasujuudee hin beenne, mee ustaadii bitaa maal itti gochuu deema? Maallaqa maal hojjetamee bira dhaqee? Sinii galee. Kanaafuu jennaan tasgabbaa'insi jechuu barbaada.